Ashama akkam jirtu? Hayyaarra egaa mata duree bilaadhaan walitti deebinee jirra. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuu, laayik, sheer, kooment gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Mata dureen irraa haati tokko baqaqsanii yaaluun erga deesse yookaan siizeeriyaan sekshin yookaan sii sekshiniin erga deesse yoomii fi akkamitti sochii qaamaa dalaguu qabdi yookaan dalaguu dandeessi? Faayidaan sochii qaamaa maadha? Miidhaa moo faayidaa qabaa? Kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni tokko tokko erga opereeshiniin da'anii sosochii qaamaa taasisuun yookaan ispoortii hojjechuun qilleensa galchaa akkasumas akka madaan hin fayyine ta'a waan adda addaa jedhu mee kana akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Haati tokko erga baqaqsanii yaaluun deesse isaa muraasa booda keessumaa erga gommaan fincaaniif galee erga ba'ee booda guyyaa tokko lamaa booda jechuudha akka ka'anii asiif achi socho'an gorfama. Yeroo hedduuyyuu guyyaa tokko hin ga'u. Sa'a 8 hanga 12 booda akka isaan asiif achi socho'an gorfama mana yaalaati jechuudha. Kunis egaa faayidaa mataasaa qaba. Kunis akka haati sun daftee fayyituuf hedduu kan gargaarudha waan ta'eef ta'uu qaba. Akkasumas ta'uun asiif achi deemuun sosochii gochuu ittuma fufuun jechuun egaa deessee guyyaa tokko lamaa booda asiif achi deemuun sosochii gochuun ittuma fufuun hanga naannoo 7 hanga 8tti turu. Yoom ispoortii jalqabuu qabdi, yoom eksersaayizii jalqabuu qabdi kan jedhuufi guyyaa tokko lamaa booda hanga 7 yookaan hanga 6-7 hanga 6 sosochii qaamaa sasalphaa asiif achi deemuu asumaaf achi deemuu fi waan sasalphaa qaama hiixachuu, diriirsuu kan kana fakkaatu dalagaa hanga 7-6 turte 7-6 yeroo hedduu appointimentii yookaan beellamni kennama mana yaalaati. Beellama sana erga ilaaltee booda yookaan erga geessee deebitee booda sochii qaamaa yookaan ispoortii jalqabuu dandeessi jechuudha. Kanaaf egaa averejii akka waliigalaatti naannoo 6 yookaan naannoo 7-8 booda sosochii qaamaa akka sussukuu fi kanneen sasalphoo ta'an hedduu taasisuun ni danda'ama. Saayikilii oofuu, jiimii hojjechuu, sosochii qaama sasalphaa akkasii dalaguun ni danda'ama. 6 booda. Ni danda'ama qofa osoo hin ta'in faayidaa hedduu qaba. Yeroo jedhame kanattis madaan kan sirriitti fayyuu fi dhukkubbii hin qabnedha jedhamee tilmaamama. Hanga 7-6 isheen obsuu qabdu tokko dhukkubbii qabaachuu danda'a. Lammaffaan immoo madaan sirriitti fayyaa yookaan rikeever ta'u jechuudha akka waliigalaatti. Haa ta'u malee dubartoonni tokko tokko immoo da'umsa booda kan ispoortii ciccimoo dalaguu barbaadan fakkeenyaaf wal dorgommii fiigichaa, ulfaatina kaasuu, utaalchoo gurguddaa dalagan hanga danda'ametti hanga 6 3 osoo turanii gaariidha. Hanga 7-12tti osoo turanii gaariidha. Sosochiin qaamaa sasalphaan guyyaa deessirraa kaastee guyyaa tokko booddee jechuudha. Taasisuun hanga naannoo 7-6tti turtee 7-6 booddee fiigicha, sussukuu, sochii qaama salphaa taasisuu akkasumas immoo 6-3 booda immoo akkuma nama kamii akkuma yeroo kamii ispoortii adda addaa dorgommiis haa ta'u waan kamittuu deemuu dandeessa jechuudha. Kana egaa yoomii qabanii ispoortiitti deebi'uu qabu kan jedhuuf deebii. Sosochiin qaamaa taasifamus kan maashaa naannoo qaama wal hormaataa yookaan pelvic floor exercise kan jedhamuu fi akkasumas immoo maashaa garaa kan jabeessan osoo ta'anii gaariidha. Akka garaan jabaatuu fi akka maashaaleen yookaan foon naannoo qaama saalaatti argaman akka fayyu kan taasisan osoo ta'anii gaariidha. Kun egaa akka isaan qaama dhaabbataa yookaan qaama bareedaa ta'e qabaatan kan taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf sosochiin qaamaa kunis kan jalqabaa cinaachaan ciisanii jilba kottoonfachuu, maashaa garaa laaffisuun qilleensa keessatti fudhachuu, akkasumas qilleensa yeroo alatti baasan maashaa garaa gara keessaatti seensuu, akkasumas immoo kan keegils exercise jedhamu akka nama fincaan muddamee ittifataa jirutti fincaan yeroo adiitti nu qabu amma bakka barbaannu geenyutti akkaataa ittifatnu sana maashaa naannoo qaama saalaa sana amma kottoonfachiisuu fi kan kana fakkaatan taasisudha. Kanaan ala garuu sochiin qaamaa kamiyyuu fiigicha, jiimii akkasumas immoo qaama diriirsuu adda addaa dalaguun ni danda'ama jechuudha. Waa'ee erga baqaqsanii yaaluun da'anii booda sochii qaamaa taasisuu ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanuma gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.